Guys, mal balleessitee micoontuun anaatu akka haadha waan balleessite na himaa malee maal balleessiteeti? Ustaaza hojjollaltee? Araan hin beeku natti ergate irraa qabee ከዛ ቦዳ ዋይ አመንታና ታሲነት ናሰን እንቤኩ ነው ዋይ አመንታን ጀደ ደማን እንቤኩ ነው ሚቸው ሳልታውሳስ እንቤኩ ነማ ኖርማል ታውሳስ እንቤኩ ናታሴ ጀና አነ ቢፍቱ ይንላለት ዋይ አመንታን ጀደ ከዛ አት ኢየሱስ ክርስቶስ ተመንታና ተመናን ጅራማውን ጀደ ከዛ ቦዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚተመንታና ንሰውማ ፊውማ ኡሜን ጀደ ከዛ ቦዳ ታብ ጎዳ nusittamanaan anjede ikkotis yoo tamantan sittamanaan jiraan jedhe achi booda bakka ani waa'ee amantaa soon barbaadu miidiyaa irratti natti naasa'ini jedheen bakka inni didee natti haasofnaani kootu narra bu'ii danaziin jedhe kanuma bakka waan biraallee narrabsine hin beeku dammoo ani namicha kaleessuman argelleen ani ustaaza ta'uusaas hin beeku garuu ani asitti amantaan ani arrabse sinjiru dammo waa'ee amantaa soo yoon hin barbaanne maftii inaasoo mallee sobdi ati ragaa viidiyoo ni qabdaa kaisa hojjaasu viidiyoo sabboontu ishii micayyoo porofaayilii haadha faaxee godhatte san ishii jala jira silkii biraatiin baastee dhageessisuu dandeessa uummata ishii an dammoo hin qabu kaa silkii kanarraa Engkau selfie kana? Ya mico atus di ini aku makanya sih mea. Hino dufe aku mambalin na dufe. Koni warna narrat hojjetani warra narrabsan. Wallahi lazim. Anci abba mana ke si dubbat herelal hinuman gammade. Me fidi isaniti me fidi me baniti me dhaggeeffadhaan yoom taatee hun taatee silaan quba qabu barna garreetta Kaleessa taayoo duman jiru natti ergate kaza kanasale deebisee natti ergate nan kanasale deebisee natti ergate jechuudha kaza booda oy kaza booda irraa qabna waa'ee amantaa nattaasu rakkoon qabu ani ustaas ta'uu hin beekne dhiifamaa jeeti dhiifama gaafadhuti callisi bakka uummata waliin lolin. Are ani lolle hin dubbanne yoo naggeetu waa takka hin dubbanne. Thank you so much guys. Akkasii wayyuutu mana isaatti deebite. Ergate jechuudha amma waaqayyootu mucayyoon biiftu amta akka tana jerchaarti jedhee si ergate si Bakka bisilkiiti tiktookis jala sagalma dhaggeeffadha. Nama badee hundatti na erge. Ana keessaan siin argadde malee. Lubbu Ana erga tiktookii banattee maam turte? animu harruman banadhe no. Mashallah akkanatti siffammasu lakka nuti haadha koo arrafamnee fammasna sin immoo akkanumatti kinu fataatanii meerra sin arrabsuu nu imaa nu raggatu. Samaree nama badeen barbaadaa jira. Kan akkasini kun ila daratiin affaatanii jiraattu nuti miskiin rabbii kun garuu halkanii guyyaa arrafam. Daratiin haffee hin jiraadhu daratii koo qaqqabee waaqayyoof sagadee jiraadha dhugaa rabbi. Maalidhaa waaqayyo dubilillik akkana tattee. Kanaafan siin jedhe gara waaqayyootti deebite waaqayyo si mijeessaa lamu. Arraban ta'uu barka arraba jaammee kan arraba miti. Kanuma maashuu inni biraan jiru kun dhaggeeffatu. Gara waaqayyo sagamee. Waaqayyo tokkicha uumaa fi uumama uumeetiin. Gara isaa jiraannaan bareeda isa uumaa siinsi uumee ana uumee isa samiif dachii uumee kana hundanii jechuume. Si garuu waan inni si uume natti fakkaatu dhiifama naa godhu. Namanna uumeenaan. Ta'uu faan jedhu jedhee fayyaada.
rakkoon qabu ilaalla. Baanaa illee waaqayyo manna uume. Waan hin bareenneef miti rakkoo miti. Waan hin bareenneef akkasitti rakkoodhaa miti sun. Haa ta'u garuu egaa waaqayyo ati siinsinnumne jettu sanumatu gara dhugaa tokkicha deebi'anii naan jedhe. Garuma isaa jirra moo garuma isaa jirra laala hawaasni dachee kanarra jiru guutuun garuma isaa jira. Lakki gara isaan jiru baay'ee badanii jiru mana isaatti gara mana isaatti deebina. Amiree kanaa miti feetan. Sabiraati nama biraati walaltee biiftu kanaa mitichaa jiranii. Aboo gaaistaaf taphoodha. Hai gifti koo dhaggeeffadhu inuma na raggatu samoona kana sim jalaa jedhe inuma na raggatu inuma na arrabsu biiftuun baga wallaggatti dhalatin baga shawaatti dhaladhe jette hinna anta aadaa shawumatti dhaladhe kaa. Waan meeqa na raggatu zimu man jalaa jedha obsee udadhe nama naa keessa maa seenta si jammarati maali waan akkanaa hin uttee dalagaa kan keenya dalagattu ilaammaaki annamni gadi ba'ee arrabsee jiru beektaa ana nama arrabsu nageessee beektaa waan amantii gisisitti asiis anamma yoo nam tokko dhufee waa'ee amantii tokko amma fakkeenyaaf namni amantii biraa dhufee natti haasee thank you amma waan kana haasa'uun barbaadu yoo ta'u biraa baafadha qaaqniin barbaachisu si galee haasawoo keessa waa balleessutu dhufa si galee miti. Baqa waanuma akkanaa kana keessaa hoo ati seenuu sirra hin jiraatu. Baqa callisu si waan kana maal goota ati teesseetuma haasawuu barbaachiste. Baqa ati harkite seensiste baqa jechuun barbaadee miti. Hin taaneemi soorii baqa waan kana haasawuu barbaadu ani nama geema taphatu akkiinuma nama hojiiti waan akkanaa kana keessa hin jiru soorii jettisuma bahuudha. Si galee yoo dhiifama gaafattee illee nama sirra guddaati. Ustaaza rakkoon qabu dhiifamni si kabachiisa malee si tuffachiisu jechuudha. Ati ka gaafattu uummata koomantii osoo hin ta'in isaanumatti ergattee dheengadda ani akkas itti ergadhuti viidiyoo akkas yoo na aartan akkasii dhiifamaa jeeti. Dhiifama gaafadhu warra koomantii warri koomantii aslan gizee fedhee si arrabsaa gizee fedhee si faarsaa jechuudha. Kasitti aaree isaa waan ta'eef dhiifama gaafadhu isa bitti ergadhuti. Hin beeku maaki. Ani kaleessuma argalleen natti ergate irraa qabe malee Maariyaamni maaki ani hin beeku. Ustaaza ta'uusaas hin beeku. Nama noormaalii ta'uusaas hin beeku. Wanni ani irraa beeku tokkichumtu hin jiru. Maaliif ani arraba amma as keessatti an arraba kana dhageessite keessa an arraba dhageenye maybe dhuguma uummanni arrabsitee jirta jee ka viidiyoo hojjetu arrabni yoo ka jiraatu anis booda hin argaa miti. Yoo atis arrabseen jira ati amma arrabsitee jirta kanuma dhugaa arrabsitee. Ani dhuma gisee isa biraa ba'u ani waan akkanaa naasa'u bahin irraa danas hin je'een kanuma bakka. Just arrabni xiqqaa guddaan qabu arrabsitee jirta jechuudha. Danas bakka hin jedhe sanatti. Amma laa inni ni beektaa tokkoof amma osuma abbaa amantiitillee amantii biraatillee tahee yoo inni si arrabsu ta'e ofirraa arrabsuun mirga qabda. Ani abbuma fedhellee ta'u maaliif jennaan ifiifuu si arrabsee sitti bu'ee taanaan nam tokko nama arrabni xiqqaatudha si galee. Si arrabsi taana ofirraa deebisu seerri kamuu si nayyu garuu lafaa kaatee nama guddaa osoo sitti hin dubbatiin waan biraa osoo haasa'u jiru lafaa kaatee arraba yoo arrabsite sun badiin teeti waan ta'eef uummata koomantiitii miti amma ustaazni amma ati nama arrabsu miti wallaahi inni kuni nama barsiisaadha nama barsiisaa nama ijoolletti buullee miti nama arraballee nama arrabsu miti si galee nama gaariidha nama dhiifamallee si godhudha si galee kanaafuu nuti amantiin keenya nama dhiifama walii godhuu irratti sadarkaa tokkoffaadha si galee amantummaan kamiitu namni tokko balleessee amantii keessanis ta'e keenyas ta'e namni tokko yoo balleessee dhiifamaa jechuun guddina si galee miti. Because osoo si arrabsee jiraatee si aarsee jiraatee akka xiyyaa sanitti maybe yaa godhu baatu godhachuu danda'u mirga qabdi. Ati amma warra koomantii dhiisiti. Ani ustaaza ta'uu keessan barsiisaa ta'uu keessan hin barree. Kanaafuu arraban isin arrabsee yoo na aartanii jiraattan dhiifama naa godhaa jeeti. Dhiifama gaafadhuuti ofirraa fixii kana booda waan akkanaa kana keessa seeniin namni fedhe waan biraa waan fedhe yoo sitti haasees ati kana wannummaan qaaqxuuf wannummaan haasoytuuf hin jiru. Si galee? Gaayiti wallaahi bakka micoon tun amma anaatu beekame warabbal fayyaaleettii qaba fayyaalemummaa isii qabdi hin jarjarti ilaala. Wanti jarjartu kun waa balleessa gisee hunda gisee jarjartu waa balleessaa deemta si galee? Amma bakka isiin jarjara qabdi. Dhugaa miti kun akkasii miti wallaahi na amana. Hedduu waan jarjartuuf
Ijoollummaan itti jirti. Bakka na harkaat akkas ni qabdi. Kanaafuu micoon tuni yoo balleessite jiraatte illee akkas godha dhiifama gaafadhu jaa malee arrabsuu sirra hin jiraatu. Akkuma amantii musliimaatu nama tokko nama yoo arrabsite arraba san arrabsiteeti miti kan nama san sirreessitu. Ol seentee namni kun barsiisaadha. Si barsiisuu barbaadeeti. Kanaafuu wanni isin si barsiisuu barbaade sun yoo siin taane bahuu qabda malee nama sirra guddaa arrabsuu qabdu jettanii akkuma amantii musliimaattu isii tana sirreessitanii bakka jechuun amantiin keenya maal akka taate jechuun nama arrabsuun akka sirriin taane kasii arrabseefu dhiifama akka gootu itti barsiisuu qabda immoo arrabsuu qabda. Ustaazni sun amma osuma teewu osuma isiin nama dhiifama gaafattee siin godhu na arrabsitee isheen arrabsuun dhugaa rabbii. Kanaafuu arrabni arrabaan hin deebu yoo dandeessan walii araarsuu yaala malee arrabsuun faayidaa qabu. Isii amma arrabsitaniif maal irraa argattan? Maal argattan mee? Na akkasii dhiifama gaafattu deemtee isiinis hin kaanne bar. Natti hin fakkaanne ture dhumarratti akkana jeetiin ba'ee jira hin kaanne bar isiin illee. Senegale namni badii xifii tokko fudhatuun waan tokko Senegale. Kanaafuu dubbii asumarratti xumuraa guyyaanis iida. Warri gomantii hawaa oowwistanii oowwisuun bareedaa miti. Dhiisaanii micootana. Namni kanaa ooluu waliin jechaa jira bar kanaa ooluu waliin jechaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Nitsitsarii keessa immoo numa jira arrabni nitsitsariidha kun waan ta'eef namni waa jechuun numa jira. Senegale barsiisaa waa gisee barsiisu. Waa jecha'amuun numa jira laalaa jirraa mi ustaazessuu biratti beekuma hundattuu laalaa jirraa garuu akka biiftuu akka intala Oromoo tokkotti akka isii jaalannu tokkotti yaa warri amantii musliimaa hordofnu hundi itti aaruu dandeenya waan isii kabajnuuf waan isii jaalannuuf garuu gizee isii jaalannuu fi isii kabajnu kana immoo akka ilmoo teenya gaafa laallu immoo wanti kun sirriin goone yaa biiftuu bikitan dogongora ta'ee jirtaa inni isii gorsinee kanarraa isii maqsuu qabna malee isi arrabsine ta'uu qabu. Rasuul sallallahu namni rasuula sallallahu alaihi wasallam caala arrabsaman hin jiru isaanuu dhiifama namaa godhan. Senegale karaa sanarra deemuu qabna malee karaa sanarraa bahuu hin qabnu. Kanaafuu isiin osoo inni illee itti bu'ee jiraate yaa maybe maaliif akkas gootee jechuun danda'uun haa tokko yoo si arrabsate sirraa arrabsu waan akkasii waan namni akkasitti ilaala namni na arrabsee deebisee na arrabsu akka argitanitti yoo na arrabsan illee numan callisaan deebisee illee nama saniif deebisaan deebisu kun ilmi namaa hundi ana ta'uu hin danda'u si galee haa arrabsee firaan arrabsaa kana dhee firaan dhaa waan ja'amu jira isiin garuu isaan si arrabsanii jiranii biiftu. Isaan gara Yesuusitti deebi'inu isaaf jiraannaa Yesuus amanii naan jedhe malee waan biraan jechuun waan amantiin illee kijibaa hin jirtu bara isaan sin arrabsine miti. Narrabsine. Ati garuu dogongortee arrabsiteen dhumarratti waan isaan gaafan biraa ba'uun arrabseen. Bakka rakkoon hin jiru dhiifama siif godhani waan ta'eef dhiifama gaafadhu kana booda waan akkanaa kana keessa seenin ati. Ishi maama. Ayi mama ko galatu. Nama tokko badii ta'uu katti himtu gorsiteeti malee arrabaan nama tokko arrabsitee gorsuun isin hin jiraatu. An agarre nama arrabsee nama gorsu wallahi laazim. Haa gaafattu dhiifama akkas akkasi bakka hin gaafatti. Osuma anaanuu fakkeenyaaf nama amantii biraa barsiisaa amantii jechuun amantuma birattuu yoo bu'ee ta'e anu akka maakiitti yoo akkas godhu ta'e deemee dhiifama ni gaafadha. Dhiifama irraa malee arrabni arraban ta'u arrabaan nama tokko arrabsitanii arrabaan deebisuun hin ta'u isin galee. Kanaafuu ammas irra guddaan keessan soomana afaan hin qabdan jee yaada. Soomanni keessan illee isin jalaan badini dubbii oowwisuun bareedaa miti. Yoo wallahi ka dubbii oowwistu ta'e namaaf nama wallalchiistu ta'e namni namaaf nama wallalchiisu amantii keenya keessatti wallahi jahannama sanu jahannamaati ummata jahannamaati jechuudha. Nama lama jidduu takkiin dubbii oowwisu nama wallalchiisu. Isinillee khairii harkachuu dandeessan nama walii araarsuun malee nama walitti buusuun miti. Irra guddaa miidiyaa kanarratti hin beeknami nama walitti buusuu malee nama araarsuun barbaadu.
garee tokko ta'ee garee tokko oowwisuu malee walii araarsuun barbaadu. Namni akkan araaramuun barbaadu namni. Because ajandaa godhanii viidiyoo waraabbatanii magaalaa uffatu waan barbaadaniif ta'uu qabu. Keerii dalaguun isinirra jiraata isin galee. Keerii dalaguu qabdan. Bakka balleesteemi. Okay, biiftuu bika kana goote akkasii waan kana akkana sirreeffadhu. Hin sirreessu jettee iftoolummaa yoo agarsiistu ta'e karaa barbaaddanii itti deemuu dandeessan. Nama iftoolummaa agarsiisuu miti badii nama badii fayyada tokko fudhate. Ustaazni ofii ittiin buune isii itti bu'e waan ta'eef nin gaafa dheergattee fuulraa dhaabbachuu danda'uu qabdan gaayis. Halas. Ati arraboota waa'ee gandaa naasayin ana geessirritti namni dhufee waa'ee gandaa yoo ani ta'a akkasiiti ani shanyii akkasiiti ani maal akkasiiti waan akkanaa keessa siyuun galchu yaa biiftuuti yaa siyuun galchu ati nama tokko dalagattuudha nama jijjiiramuu qabu nama jijjiirama laal bika guddaa gahuuf carraaqatu qabu malee deebisaa namaa deebisu uummataa walulu maaltu si galchi yaa biiftuuti namni kun ifi itti buuteeti miti osoo ati ittiin buhinu si caccabsuu barbaada jechuudha ati ndaa'uun ni arrabsitee waa balleessitee mi osuma ati waa hin godhinu dubbadhu asi qabees dubbisiisuu barbaada jechuudha ajandaa barbaadu akkanatti as keessa harka si naqanii akka ati waa balleessisu godhuu barbaadan. Because nama TikTokii kana yaa'iidhaaf banatee jira namumaa fi nama wal fixuudhaaf banatee jira si garee nama jireenya ofii dhiisee namuma wal dhaabbatuuf banatee jira. Kanaafuu ati amantii keessa sin seeniin waa'ee biyyummaa bakka gantummaa maal kana keessas ilma hin seeniin ati gaafa isaan si dhuwan fiigi ati laal ran fiiguu ni beektaami fiigi yaa'iin gisee si dhuftee fiigi ati yoo dirqiin itti si qabanii si qaban garuu fi si arrabsan istiil si arrabsanuu nama jala callisisiin hin jaa wallaahi because anama callisuu kun xiqqishoo hin ulfaata si galee garuu callisuun si kabachiisa laal. Dhageessee miti callisuu gaafa namni waan fedhe si balleesse badiin abbuma san irra marsitee isa kuffisti malee abbuma san kuffisti malee homaa sin godhan. Habibti nama takka waa jettee nama arrabistee baalagee jedhamurra callistee gawwaa waa takka hin beektu jedhamutu irra wayi. Callistee gawwaadhaatu waa takka hin beektu jedhamu nama arrabistee madaalamtee baalagoomuu caala santu si hooyyaa kana booda uummatas kana booda uummatattis ittiin bu'iin waanuma akkanaa keessaa hin seenii yaa biiftu. Bakka waan takka wallaahi si dhufee taana dhiisii fiigi bakka akkasii gaafatan hin deebi bakka ati dhiisi waanuma akkanaa keessa maal si galchaati. Ogguma dhufan sanuu ustaazni dhiifamaan bakka haasawuun barbaadu waan akkana itti baasuudha bakka nageetti galatoomaa ittetuma kutu. Namni ilaalate amma feema salaal biiftuun fooloo meeqa qabdani beektaa? Fooloo 600 deemta. Kana jechuun namni waan xiqqaa ofirraa eeguu sirra jiraata. Gurri kan kee ofirraa eeguu sirra. Waan xiqqishaa takka namni si kuffisuu barbaada si arrabsuu barbaada waa meeqa jira. Akka duraaniitii miti hatamma si galee iyyaaddeesh yeershina guddataa deemaa jirta gad deemaa jirtu ol deemaa jirta. Kanaafuu ustaaza dhiifama ni gaafattaani kun rakkoon qabu dhiifamni si kabachiisa. Mana isaan hidhee dhiifamaa isin balleessee jira. Hin barre ture dhiifama gaafattee baata jechuudha. Dhiifama erga gaafattee illee namni deebisee yoo si arrabsu ta'e deebisni caljee hojii kee hojjedhu. Khalaas. Ayi kun hunda'u koo kun kaleessoo. Wallaahi nama gaarii dhaallee nama arrabsullee miti wallaahi si galee bataam namatti buullee miti wallaahi hin beekan nama gaariidha. Nattaase malee kun natti hin buune na arrabsiisu. Jechuun nama yoo dhiifama gaafattee illee dhiifama sii godhuu danda'udha si galee nama arrabsee namatti buusanii miti amma ummataatu ustaaza isaanii ustaazaa barsiisaadhaa sanii aaran malee inni nama buuhu miti nama dhiifama illee sii godhu dhaqiiti isin balleessee dhiifama naa godhaa jedhi siraashin sirii kana booda waan akkanaa keessa ilma seenii. Sheer naa godhaa ijoolleen beektan TikTok isa laamin ani hin beeku kadheen gadduman argellee neen. Khalaas bakka dhiisaan uummata raaboo
Bakka akkatti wallahi nama kana walii araarsuuf yaala malee wal lolchiisu yaa'ina yaaboo yaamata. Maaltu jira beektaa miidiyaa kanarra yoo ati waa tokko balleessite itti Achii mangistii. gaafa ati itti Haachuu sirkutan gaalaarii naasii nimee waan takkaan. gaafa itti sirkutu jammaran immoo Allaatti xiqqoo saniin illee ta'u seeni. Eegan kaa sin jaalatta yoo sin jaalatan sin jaalatta yoo dubbatanis sin jaalatta. Kan amma irra guddaan isaanii waan biraa jechaan jiran dhiifama haa gaafatu. Ati ilaaliin bakka asii galee wallaan daandii koo bakka dhiisaa guys please. Ila ammaa ki waa tokko sitti himu ani dheengaddaa biiftuun warlaggaa arrabsite naan jedhan. Ani nan rabsine viidiyoo illee fidaannaan viidiyoo dhaban ishee erguma viidiyoo dhabdani ani uummata wallagga wanti itti na buusee naan rabsiisu hin jiru jedhee boo'ee dhaqee dhiifama gaafadhe. Bexaam itti jechuudha jecha dabbaarii odoo naan jedhanuu gastii sana keessatti. Ani gaafadhe itti guys dhiisaanii wallahi yoo arrabsitan soomana afaanii qabda waan ta'eef diliidha dhiisaa bakka. Balleessiin jira itti badiisii fudhattee waan ta'eef dhiisaanii. Ishi yoo nama guddaa taatan dhugaa warra asirra jirtan nama guddaa taatan dhiisaa amantiin teenyas akkanan jettu. Kasi arrabsa nama waa balleessi arrabsii hin jettu aslan. Rabbii jabbar namni tokko gisee si arrabsi abu'aan rabbii jecha si dhiisee jaabar. Namni muslima tokko dhugumaan karaa rabbiira namni jiru bakka si galee. Si dhiisee jira rabbuuf jecha si dhiisee jira itti rabbiif jecha namaa itti dhiisuu baattulee rabbii jecha waan hin dhiistaa bara. Kanaafuu dhiisaanii bakka dhiifama isii badiisii fudhattee jirti waan ta'eef. Galatoomaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa uummata rabbi sinaa kabajuu. Ililli sagannaa kana. Haacuu wanti maaliin jedhe? Allaattii takkaa jira. Allaattii akkanatti utaaltu san habbashan. Isii saniin gaaraalli seeni. Yaa. Ababaa sagal guutaa guys. Ababaa afur shan namni biraa dabala. Bakka ijoolleen teenyas dhiisaa. Warri ijoollee wallaggaas koomenti jaloo hojjetan dhiisaa wallaggaa fi leenca ka beekuutu irraa goraa jiran. Kana jechuun maal jechuun uummata leenca uummata arraba hin qabne jechuudha. Summa dhugaa rabbi. Sinigala ka beekuutu irraa goraa jedha mala wallaggaa fi leenca ka beekuutu irraa goraa. Uummata jagnaa uummata ciccimaa akka leencaati jechuudha. Sinigalee arrabumaa hin qabu jechuudha. Arrabumaa hin qabanii si jammar. Kanaafuu dhiisaanii galatoomaa uummata kabajamaa. Ulfaadha badii yoo balleessee teessanii waan ta'eef qabattanii gorsuu loluu ni qabdan shi. Thank you so much. Yaa rabbi kee taaptaap godhaa hundi keessanuu. Injiran ustaazni anaatu walitti fidaa wallahi rakkoon jiru injiran ilaahi waan jiran natti hin fakkaatu. Injirani yalla taaktaa godha. Oke, sent jaran pergi yang sedikit dari Bakka galgala akkas ayyee taate.
እና ደግሞ ጋይስ ijoolleen maqaa kiyyaasuu akkaawuntii banattanii biiftuu lammaffaa biiftuu sadaffaa jettanii suura namaa gadi galabattan dhugaa rabbii dhiisaa maaliif an keessa hin jiru an akkaawuntii tokko malee hin qabus gaayis warri shumata akkas godhattan immoo an akkaawuntii tokkicha kanaa isan dheengadda banadhe tokko inni immoo marii viidiyoo irratti poostateen beekan qaata tureen anan viidiyoo irratti poostate asana laanafe akkaawuntii biraa hin qabu guddicha kanaan Sanaafuu akkaawuntii sun kiyyallee miti ani beekulleeni ijoolleen akkas gootan immoo please dhiisaa maaliif nama gadi hin galabbatina suura kiyyarra kaatanii nama gadi hin galabbatina. Suuraa gariin sirra galbii tasuma toloo garii. Sarii kan lafa taliin dabalisa. Yeroo kaman gadi fuudhee ishee galgala sultaanee yaani qixamatti kakannaan sooma jira waan ta'eef jaarraa sooma waan ta'eef dafnee barbaannaa jechuudha itti barbaanna. Thank you. Arrasuu qophaan saatii buqqeen saatii sadii saatii lamatti Biiftuu bakka adeemu hojii kee hojjedhu ishii. Ayyee bakka. Dubbatiin ayaa? Haaraan dubbadhu. Maal guyyaa sadaffaa kiyyaarri koon uummata waan takka dubbadheen beeku. Wallaahi micoon tun garaana balleessitanii akka maakii takkatti wallaahi uummata. Maaliif jennaan fayyaaleetti dhalaan dhiiga isii hin mi'aawu isin galee. Ammas wanta koo badhaa haadha sin qabdu, abbaa sin qabdu, obboleessa sin qabdu, firan qabdu waan takka. Amma gaafa isin badii isiitu badiidhaa baqa tekkiin viidiyoo hojjettee dhiifamaa gaafattu tekkiin immoo gastii irratti baatee dhiifamaa gaafattu just dhiifama gaafadhu qofa jechuu qabdanii malee arrabsinaanii wallaahi itti dhagahama jechuu wallaahi bexaam issammaataan. Amma ka ustaaza arrabsiteef jechaa hin jiran waanuma hundarrattuu baqa osuma goorsitaniin akka nama tokkotti bakka micoo akkana godhiin saniin godhiin jettanii osoo goorsitaniin bareedaan itti fakkaata wallaahi. ሰው እናትም አባትም ከሳይኖረው ሲቀር ዋንተ ከነማ ተኮ ቀባቱ ደቤ ፍርፍ የኡመቱ መከናው ጄ ጋፈር ከቴ ኡመን ኹንስ ዴቤ ዋን ስላ ዲፈማ ጋፈቴ ዋን ዲፈማ ፉረሙ እንደረቲ ሆ ሀረብሱቴ ሰማታል ሰነገል ኦፍረድ አባላላ ወንቲ ዲፈማን ኢንፉራማ ሰኒፉ ቃ ቪዲዮ ጀቱስ ተዩ ቪዲዮ ጀቴስ ተው ገስቲረትስ ተው ዲፈማ ጋፈቱኒ Akkas jechuudha. Eid Mubarak guys. Eid Mubarak. Bagatti geessan Eidaan. Eebbisaa. Haala ta'uu gaalaarii naaseen ala lakkii maalumaa gaalaarii naaseen hiddan. إذا هنقليتنا خلنا جايز السلام عليكم معك عيد مبارك بكي قارين جرو هنقليت مالي عيد مبارك نانجتا حق العيد أنا به والله لبيت أنا ربا واني دا أنقليت مال اسم برتي مال جدا ما أنقليت أنا به وانا ديتو أنا ربا اسم برتي أنقليت جدا مال جدا ما نبرتي أنقليت جدا أنا به ويانا كنا إذا ما لندي وانت أيه كنا إذا جتشو مال جتشو اسم برتي والله ده قد إيه ما كيا أكبيت سنوان با عدياني سافا
برات يرجعي Kaliit si Boruka. Har'a yung gayrain. مال كيف زرتا Bakka dalagaa jira. Barmootii godhadhaanaa jiraa jiru na haasofsiise. عبدي نشال يا إيف نجر أنت Bakka gaariin jiru. ساعتي بكاي Eebbisaan didee bar didee. Eebbisaan. Algabbaa uumande. أنت أنقليت أنت Seene moo hin seenne aalloo uf arguutti hin jiru. سينتي جرتا ماني أستيرا جرتا Okay. Eebbisaan hanqariir hin beeku jedha. أفعل عربي فاتي تاتي إنسان بينه Didi didde eebbisaa. أنا أنقليت ناخذ ناجر الله Koofiyyaadha sanammaa anuu kenna. Ara gaalaarii keessa yoo seentanii fudhata kanaa guttan amma bika keeppii kanaa gaalaarii keessa seentee fudhata kanaa guti. Abbaan keeppii sun guuti. Ara keeppiin dhaabbataa jirti ምንድነው keeppiin? Thank you so much. እየለበስኩት ነው እንደ ጉድ። አዎ አየሁት ያው amma dhumattee. Galaxy Swan Allaattii san nama naa guutu barbaadamaan. ከአቅሜ በላይ ነው። የምርህን ነው? ተችንሽን አከም ኢድሪ ዛሬ ምን ኢድ ነው? ወላ ሰላታ ምናምን የለም እኮ ዘንድሮ እንደም ነው። ንቅንቅ አይደለም ከዚህ ወላሂ እና እንደ ኙረኮቱ ፎፋ ኡማን እኮ ተንኮለኛ ናቸው። የዛን ቀን ነው የሚጠብቁት። እና መስሪት አድርገን ብለው ፈለጉ። ያ ወላሂ ይከብዳል እኮ አራው ማልጎቹ ወየረ ገንዱማ ከይሰቲ አዝልን ጊዜ ዱ ሰላቱል መስራጅ haasoo jirtamoo silkii rakkoo qabaasi sagaleen keessatti dhagama ወይኔ ማኪ ያወራሽ ከሆነ እኔ ምንም አይሰማኝም በቃ ቦይ